Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii isaa waraana weerartuu bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessuun injifannoo boonsaa gonfachaa jira. Haaluma kanaan kormiin lixa biiftuu WBO'n zoonii lixaa keessa socho'u godina lixaa Wallaggaa Ona Beegii ganda gabaa Kamisaa keessattii fi magaalaa Beegii keessatti lola gaggeesseen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola ganda gabaa Kamisaa keessatti ganama eegalee rasaasa akka bokkaatti itti roobsuudhaan macheessee bakka lolaa irraa buqqisuun gara magaalaa Beegiitti of duuba kan deebise yoo ta'u, yeruma san magaalaa Beegii kallattii mana barumsa sadarkaa takkaffaa fi lammaffaatiin seenuun reefkaa fi madoo waraana PP wal irra tuulee jira. Lola roobii darbee aanaa Beegii ganda gabaa Kamisaa fi magaalaa Beegii keessatti gaggeeffameen loltoota bilxiginnaa 90 ol yoo ajjeesu 73 madeessuun 12 harkaan qabee jira. Lola kanaan injifannoo boonsaa kan galmeesse WBO'n qawwee IKM 27 PKM 4 fi meeshaa waraanaa garaagaraa mooraa isaanii magaalaa Beegii keessa dhuunfachuudhaan motorsaayikilii fi konkolaataa waraanni bilxiginnaa ittiin tajaajilamu gubuun barbadeessanii jiru. Kana malees magaalicha keessa olii fi gadi ari'uudhaan bakka qubannaa dhabsiisanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddu galeessa Oromiyaa godina kaaba Shaggar keessa socho'u ona warra Jaarsoo ganda Haroo Mikaa'el keessatti tarkaanfii waraanaa ergamtoota sirna nafxanyaa Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman irratti dheengaddaa hagayyaa 4 bara 2022 fudhateen battalatti 20 takka ajjeesuun 9 madeessee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Sulultaa ganda Handaawee 0 jedhamutti manni maatii 7 humnoota mootummaatiin gubatee akkasumas dargaggoonni nagaa 2 ajjeefamanii jiran. Humnoonni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabu jechuudhaan gocha kana raawwachuun ibsamee jira. Jiraattonni aanaa Sulultaa yaada isaanii nuuf kennan adoolessa 17 bara 2014 jechuudhaan torbaan 2 dura eegaluun gandoonni baadiyyaa aanaa Sulultaa hedduun kanneen akka Handaawee 0, Mooyyee, Gaajjoo Muloo, Adaadii Waajjuu, Magaalaa Dubar fi kan biraa waliin qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii humna addaatiin weeraramuu himaniiti jiru. Dhiyeenyuma kana humnoonni mootummaa fira keessantu bosona jira jechuudhaan qe'ee maatii 7 olii guutumaan guututti gubuu isaanii kan himan maddeen gara sirraa dubbisne kun jiraattonni dirmatanii akka ibidda hin dhaamsineefis halaalatti dhorkamuu dubbatan. Guyyuma san dargaggoon Baarakuu Shuuraa jedhamu mana hin gubinaa jechuudhaan waan dubbate qofaaf qe'ee sanitti rasaasaan akka ajjeefame kan himan maddeen keenya gara sirraa dubbisne ergasii as gandi Handaawee 0 nagaya argatee hin beeku jechuudhaan dubbatan. Guyyaa kaleessaa humnoonni mootummaa gara qe'ee sanii dhufuudhaan dargaggoo Nagaa Biraanaa Araarsaa jedhamu manaa qabuun rasaasaan erga ajjeesanii booda qawwee fi uffata reefkaa isa bira kaa'uudhaan WBO qabna jechuudhaan suuraa kaasaa turan. Dargaggeessi ajjeefame kun tuttuqaa siyaasaa nama hin qabne yoo ta'u, akka isaan jiranitti nama qawwee baatee beekullee hin turre jechuudhaan jiraataan ganda Handaawee 0 irraa dubbifne himan. Hawaasni naannoo reefka dargaggeessaa ajjeefame kaasuudhaan gara bakka awwaalchaa geessuun awwaalanis har'a humnoonni mootummaa maaliif awwaaltan jechuudhaan hawaasa gara mana hidhaatti guuraa jiran. Namoonni hedduun mana jireenyaa keessaa qabamuun hidhamaa jiraachuu kan himan jiraattonni kanneen saamichi qabeenyaa fi hanniti isaan irratti raawwatamaa jiraachuusaa ragaa bahu. Taateen hamaan kun miseensota raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii humna addaatiin irratti raawwatamaa jira jedhan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Omuruu ganda Haroo Waaloo bakka addaa Cakkii jedhamutti aleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa fi shororkeessaa fannootiin lubbuun namaa darbee jira. Gareewwan kanneen lubbuu namaa dabarsuun alatti loon hedduu saamanii jiran. Hawaasni aanaalee Amuraa, Haroo Kirmuu, Jardaagaa, Jaartee fi gandoota baadiyyaa hedduun haleellaa humnoota shororkeessitoota kanneeniitiin qe'ee fi qabeenya isaa irraa erga buqqifamee bubbuleetii jira. Gandi magaalaa Fixa Baqqoo jedhamtuttis guutumaan guututti humnoota shororkeessitoota kanaan barbadeeffamanii jiran. Har'aas haleellaan humnoota shororkeessitoota Amaaraa kun nurraa hin dhaabbanne jechuudhaan jiraattonni dubbatan. Aanaa Amuruu ganda Haroo Waaloo bakka addaa Cakkii jedhamtutti haleellaa humnoonni shororkeessitoota Amaaraa guyyaa kaleessaa raawwataniin lubbuun dubartii ulfaa tokkoo fi daa'imman 2 darbee jira. Haleellaan guyyaa kaleessaa jechuudhaanis adoolessa 29 bara 2014 ganda Haroo Waaloo keessatti raawwatame ganama yeroo bari'uuf deemu kan raawwatu ture. Hawaasni hedduun sagalee dhukaasaa dhaga'uudhaan gara bosonaatti yoo baqatu dubartootaa fi daa'imman baqachuu dadhaban irraa miidhaan dhaqqabee jira. Haleellaa kanaan dubartiin ajjeefamte ulfa 8 akka qabdu maddeen keenya gara sirraa dubbifne himan.
Daa'imman xixiqqoo waggaa 3 ta'anis reefki isaanii argamuu himan. Mootummaan haleellaa garee shororkeessaa Amaaraa kana nurraa dhorkuu hin barbaanne mootummaan akka isaan gocha kana nurratti raawwatan harka keessaa qaba jechuun jiraattonni gara sirraa dubbifne himan. Inumaa badii jarri nurratti raawwatan galtee siyaasaaf fayyadamuudhaaf yaalaa jiraachuus dubbatan. Nuti ijaan kan argine kan nu haleelu nu mancaasuu fi nu ajjeesaa jiru humna shororkeessaa Amaaraati kan jedhan jiraattonni mootummaan akka nuti waraana bilisummaa Oromootu miidhaa nurraan gahaa jira jennee dubbannu nu dirqisiisuudhaaf yaalaa jira jechuudhaan komatan. Mootummaan rakkoo humnoonni shororkeessitoonni Amaaraa nurraan gahaa jiru kana furuuf osoo fedhii qabaatee eenyummaan isaanii fi buufanni isaanii beekamaa waan ta'eef hagas mara waan nama rakkisu hin turre jechuudhaan dubbatan. Aanaa Amuuruu qofa keessatti lola kanaan namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqaafamuu itti gaafatamaan sodaa balaa aanichaa ji'oota 2 dura OMN itti himanii turan. Namoonni buqqaafaman kun yeroo ammaa kana gargaarsa gahaa dhabuudhaan haala baay'ee ulfaataa ta'e keessa jiraachuu isaanii himanii jiran. Godinaalee Hurruu Guduruu, Wallaggaa Bahaa fi Shawaa Lixaa bakkeewwan garagaraatti haleellaan humnoota shororkeessitoota fannoo Amaaraatiin kan lubbuun namootaa darbu gabaasa. Godinaalee Horroo Guduruu, Wallaggaa Bahaa fi Shawaa Lixaa bakkeewwan garagaraatti haleellaa humnoota shororkeessitoota Amaaraa kanaan lubbuun namootaa darbu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaalee Ilfaataatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuun ibsame. Kana malees manneen qonnaan bultootaa hedduu ibiddaan gubuu jiraattonni himan. Ganda Goossoo Mikaayilii jedhamutti guyyaa 2 dura waraanni mootummaa nama nagaa Kurruu Isgaa isaa jedhamu badii tokko malee ajjeesuun manneen qonnaan bultootaa 11 ammoo ibiddaan kan guban ta'uu himan. Namoonni mannii fi qabeenyi isaanii waraana mootummaatiin jalaa barbadaa'e kunis obbo Moosisaa Guddisaa, obbo Liishuu Moosisaa, obbo Dajanee Magarsaa, obbo Alamuu Magarsaa, obbo Taaddasaa Caalchisaa, obbo Guutamaa Mirkanaa, obbo Guddataa Lammeessaa, obbo Lammaa Guddataa, obbo Darajee Awaash, obbo Salamoon Nugusee fi obbo Boojaa Fufaafaadha. Maatiin manneen isaanii ibiddaan jalaa barbadaa'e wayitii gannaa kanaan dahoo dhabanii roobaa fi qorra hamaaf saaxilamanii jiraachuu maddeen naannicha irraa dubbifne himee jira. Oduma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Laaloo Asabitti humnoonni mootummaa namoota nagayaa 5 ajjeesuu dhaga'ame. Dargaggoota 9 immoo magaalaa Inangootti mana maatii isaaniitii qabamanii hidhamanii achi buuteen isaanii dhabaman keessaa dargaggoon tokko mana hidhaatii baafamee ajjeefamuu jiraattonni himan. Taateen rifachiisaan kun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Laaloo Asab magaalaa Innaangoo keessatti raawwatame. Aanaa Laaloo Asabii magaalaa godinichaa Gimbiirraa kiiloomeetira 23 fagaattee argamtutti rakkoo nageenyaaf saaxilamuun lubbuun namoota nagaa hedduun guyyaarraa gara guyyaatti darbaa jira. Guyyoota 3 asitti achi buuteen nama 9 ganda tokko keessaa dhabamee jira jechuudhaan jiraattonni himan. Namoota 9 kana keessaa dargaggoon Dafaa Saamu'eel halkan yeruma qabame san ajjeefamuudhaan reefka isaa balbala mana maatii isaa fuulduratti akka gatameetu himame. Dargaggoonni kunneen namoota nagaa gariin barattoota ganna kana boqonnaarra jiran gariin ammoo hojjetanii kan maatii ofii jiraachisanidha. Roobii kaleessaa dhalattoota magaalaa Innaangoo baay'inaan nama 9 ta'an ganda duwwaa takkaa bakka addaa Biiftuu jedhamtuu qabamuudhaan kaambii waraanaatti guyyaa tokkoof erga hidhamanii booda namoonni muraasni mana hidhaatii baafamuun dhabamsiifamuutu himame. Namoota ajjeefaman gidduudhaa namni 2 obbolaa akka ta'anii fi dheengadda guyyaa gaafa kibxataa galgala mana maatii isaanii keessaa humnoota mootummaatiin fuudhamanii galgaluma sana dargaggoo Dafaa Saamu'eel magaalaa Innaangootti rasaasaan ajjeefame reefki isaa balbala mana maatii isaa duratti gatamuu namoonni ijaan argan himan. Walumaa galatti aanaa Laaloo Asab ganda Gomboo Kooraatti nama 3, Innaangoo ganda duwwaa takkatti nama 1, magaalaa Dongorootti namni 1 humnoota mootummaatiin guyyaa kaleessaa ajjeefamee jira. Hanga ammaattis reefki nama 1 argame awwaalamuus namni 1 uffata isaa qofaatu argame kan jedhu maddeen namootaan butaman keessaa namni 3 achi buuteen isaanii dhabamuu fi mana hidhaa fi kaambiilee waraanaa magaalichaa keessa jiran irraa dhabamanii jiran. Aanaa Laaloo Asab bulchiinsa magaalaa Dongoroo guyyaa kaleessaa ajjechaan suukanneessaan dargaggoo nagaa qabeessaa fi jiraataa magaalichaa ta'e irratti raawwatamee jira. Humnoonni mootummaa yeroo hawaasaan dararamanis ta'e hidhamtoota yeroo qorataman bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru himuu diddan jechuun akka gaafachaa turanis maddeen keenya kun ibsanii jiru. Rakkoon aanaa Laaloo Asabii keessatti mul'atu kun irra deebiin taatee argamaa jiru ta'uu kan himan jiraattonni hawaasni nagaa dorsifamaa hidhamaa fi akka bineensaatti adamsamee ajjeefamaa jiraachuu dubbatan.